Gaafuma Itoophiyaa jedhan kana uuman sobduutu uume. Biyyi kuni yoo fedhiin Oromoo keessa hin jiraatin Itoophiyaan faayidaa tokko hin qabdu. Gaagura kanniisi keessa hin jirreedha. Kana quba qabaachuu qabdu jecha warri na argitan ani isin argu jechuuf jedha. Oromiyaan dubbii garaa warraati Oromoodhaaf. Alagaan keessa galee inni kun kan keenya inni sun kan eenyuuti maali waan akkanaa kun tizibti ነው ትርፉ jedhama Dambidooloon Oneegii jedhu bara dargii xabaabiidha jedhu bara wayyaanee kana Oneegii jedha ammas Oneegii jedha jiru Oneeg kun nuyi Oneeg kun Oromoo jechaadha miti Oromootti mallaa warri jedhu hin bada yoomiyyuu malli hin jiru kana booddee malaan hin ta'u dhugaadhaan malee hin ta'u lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru kana quba qabadhaa Oromoon qarooma wajjin dhalata kanaaf nu jibbu dhugaa waaqaatiif dhaabbannaaf nu jibbu afaan hin beekan ijoolleen ingiliishiin hin du'e Oromiyaa keessa kana mootummaan hin wallaalle beekaa jeessan abbaa gadaa bara amma keessa jirru kana ta'uudhaaf Boorama nu duwwaa beekuun hin ga'u Macca duwwaa beekuun hin ga'u Tuulama duwwaa beekuun hin ga'u isas beekte Oromiyaa moo guutuu beekte Oromiyaa yerra moo darbite Itoophiyaa yoo guutuu beekte gaanfa Afrikaa kana yoo darbite beekte addunyaadhuma keessa jirru kana yoo beekte abbaa gadaa sabara kana ta'uun danda'ama yoo Oromoodhaaf faayidaa ta'e morma kiyyaallee itti haa qalani yoo Oromoodhaaf faayidaa qaba ta'e na ani bar waggaa 46 kanumatti hin jira bar dhugaan Oromoodhaaf maali? Dhugaanii kan waaqaati. Wanni biyyi lafaa ittiin uumame Waaqayyo oggaa biyya lafaa uume ayyaanaan uume. Wanni uumame hundumtuu ayyaana qaba. Hundumti isaa ayyaana Oromoon jedhu kuni ayyaantichicha. Amma sun deemee ayyaanni namaa bakka tokkotti oggaa walitti guduunfamu booranticha ta'a. Booranticha jedhan kuni amma warri kiristaanaa maayini seexanaa jedhu boorantichaan isaantu seexana actually warra boorantichaan seexana jedhutu seexana malee boorantichi seexana miti booranticha jechaan tokkoffaa booranni hangafa Oromooti booranticha hin boorrate jechaan kormii biyyoo boorata biyyoo adda dibataa jechaan fardi dhiiga boorata waggaatti hin duulanii galan dhiiga adda dibu Borrate jechaan hin dibate jechaadha. Booranticha ticha jechaan nama jettee namticha jette. Booranticha jechaan kan dibame jechaadha. The anointed. Nama warri kiristaanaa Kiristoos jedhan kuni kan dibame jechaadha. Sanumarraa fudhatame ta'in nama waaqallisa. Lafa barbaadan yaa fudhatan. Yoo akkan kiristaanaa ta'ee afaan Amaaraatiin dubbatamu malaakii ta'eeti yookaan Oromoo ta'u seexana ta'a. Uummanni kun uummata Waaqayyo isaan gaafachuuf jira. Uummanni amma gaafataa jira. Gara fuulduraatti Waaqayyo abbaan dhugaa isaan gaafata jennee yaadna. Kanaaf dhugaan eessuma biyya Oromiyaa keessa eessayyuu dhaqi. Dhugaan kan Waaqaati jedha. Abbaa dhugaa jedha Waaqaanii abbaa dhugaa jedha. Innaa kanaaf iyyuu warri hin beekne baratu warri immoo beekaa dabsitan Waaqayyo isiniif haa ilaalu. Dhugaa kana keessa dhayi Oromootis ni jira. Uumee ilaaleeti kan dhahu guyyaan hagas ji'a hagas kan jedhu. Kanaan wal qabataa laatamee akkami? Hunduma isaa yeroon Oromoo biratti mara jedhu, dhaha jedhu, baha jedhu. Waan sadan kanatu wal duukaa naannawee wal naanneessa. Teleeskooppii hin qabu waan garagaraa hin qabu amma Oromoo. Garuu hin beeku akkasumatti ilaali. Waaquma tokkicha sanatu teleeskooppii isaati. Maali kunoo waan uume waaqi kunoo namuma hundaaf akka ilaaluuf samiirra kaa'ee sakaan lafarra kaa'ee inni ilaala Oromoon. Oromooni observantiidha. Oromoon naannawaa kana gaafa Afrikaa kanarraa waggootii baay'ee turuu isaatiifis evidensiin isaa beekumsa isaa kana. Kanaaf akka inni badu barbaada diinni. Beekumsa uumamaa Oromoo. Beekumsi inni qabu kun beekumsa biqiltuu, beekumsa mukaa, beekumsa ji'aa, beekumsa urjii, beekumsa biyyoo, beekumsa dhagaa, beekumsa lagaa, beekumsa
Oromoon waan kana hundumayyuu walitti fidee laala. Beekumsa insektii amma kuruphisa beektamti namni tuffata kuruphisa. Beekumsa mixii kan amma gondaa jedhan kana. Beekumsa doondaa, beekumsa shifii kana hundaa inni ilaala Oromoon. Oromoon qaroodha, Oromoon beekaadha. Oromooni akka saalaan gaafa wajjin dhalatu Oromoon qarooma wajjin dhalata. Kanaaf nu jibbu. Dhugaa waaqaatiif dhaabbannaaf nu jibbu. Afaan hin beekan ijoolleen Ingiliishiin hin du'e Oromiyaa keessaa. Kana mootummaan hin wallaalle beekaa jeessan. International levelitti akka Oromoon articulate hin taane barbaadu jechaadha. Innaa maal hojjedhaan ijoollee warra sooressaatu warra abbootiin isaanii private schoolitti barsiisee dhufu Ingilishii astamaarii caalaa dubbatan isaan hin barsiisuu ta'e hojiin keenya hin barsiisuu. Soora mana baasaa jedhan dhiisee ba'ee. Dambidolloo galtanii? Biyya qe'ee warra keenyaatti hin gale. Maal hojjettu turtan? Dinnichan dhaabaa, timaatimii sannan dhaabaa, lafuma xinnoon qabaa, ndaaqqoos qabaa. Waama xixinnoo xurataan koos birrii 3,000 sinan argadhaa. Isumaan biyyatti galee mana koosaas Adaamaa kana mana qaban ture ishees gurguradheen gale. Asitti jiraachuu? Caammaa sobduu hin dhungadhu dhaqeen beela'aa jedheen gale. Akkas akkanatti na beekaa jechuudhaaf warri na argitan isin hin argu. Beekumsa qabdanirraan kan ka'e san barsiisuudhaaf hin yaalle? Maaliin barsiisa? Oromoon barachuun qabu? Yoo barate Oromoon kan inni baratu kan isaati kan isaa keessa jira waan barsiisan kana keessa. Ati mana barumsaatti si barsiisanii waa'ee Oromoo? Hin jiru. Si barsiisanii? Hin jiru. Maaliif of sobnaree? Kana isin waa booktanii akkaataa Oromoodhaaf maluun itti deemuu hin dandeessanii? Barumsa ownershiippiin barumsi kan eenyuuti ni birantummaansaa kan mootummaati bara. Mootummaatu waan barbaadu waa akkati barbaadu si barsiisa. Kanaafiyyuu karaa mootummaa namni na gaafates hin jiru. Anis immoo dhaqee gaafanne. Kun Oromoo dhugaadhuma jaallata. Anama isa jajuuf miti kan kanan dubbadhu maaliif dhugaan kan waaqaa waan ta'eef Oromoon jaallata dinkoon kanaafi hamma danda'u. Gammachuun kun immoo waan Oromoo kana hin beekaa quba qaba. Waan hin beekuyyuu beekuu baatu hin beeka jedhee natti amanee waan jedheefi wanna kanaa waan dandeessu. Waanuma beektu. Godhii naan jedhee. Itti qabdan kanaan isinoo karaa mootummaatti siqxanii Oromoodhaaf hojjechuudhaaf qophiin isin bira jiru meeqa? Amma dhaqeen mootummaa dura dhaabbadhee kistaa sirba moo na beeku waan hin jedhu kanas beeku garuu akka maraatu wayitti na laalu yoo ta'e malee namni takkaan na waamee mee waanuma jettu kana nutti miinaan jedhee hin jedhu. Ani immoo waan nan beeku kuni. Asinaan kennine bar digiriin kun kan naa kenne faranjiidha. Hin beektu naan jechuun danda'ani. Nan beeka waan haasa'u kun. Kan Oromoo ta'uusaas nan beeka. Dhugaadhas dhugaa Oromootis. Innaa mootummaani ani dhaqee maal godhaan jedhaan mootummaatti dhiyaattanii na jettu. Qophiin isin bira ni jira garuu. Dhaqanii dhiyaatu lafatti mootummaa. Qophiin isin bira ni jira garuu hojjechuudhaaf. Maal jechuu keetti? Waa'ee Oromoo kan. Yoo dhugaaf ta'e hoo? Dhugaa irratti hundooftanii. Yoo dhugaaf ta'e kanaachi anatti faayidamuudhaaf yoo ta'e ani dullee yoo Oromoodhaaf faayidaa ta'e morma kiyyaallee itti haa qalani yoo Oromoodhaaf faayidaa qaba ta'e. Innaa ani bar waggaa 46 kanumatti hin jira bar kophaa koo ta'uyyuu. Waan hin qabu horii tuutti hin qusatin kan Oromoo duwwaa midhaan biyya Amaaraas dhaqee xannee weera bar. Waa'ee uummata Oromoo Booranaa kamiin ibsitu isin? Booranni argite Booranni kun fagoodha lafisaa shawaarraa fagoo waan ta'eef dhaqanii baay'ee itti hin gamne. Boorannis immoo warra aadaa isaa kana gallakkisu miti. Booranni qaroodha. Dargiin gizee tokko Zamaachii itti erge. Warri Zamaachii dhaqee kottaa bahaa Booranni haa ba'uu daallummaadha isinirraa balleessinaa jedhan. Dinqurinnaan maas waggade jechaadha. Daallummaa jechaan afaan Booranaatti
Namaraa ta'e wayii jechaadha. Ijoollee amma isin daallummaa namarraa balleessitu daallummaa isinirraa balleessuu dhufnee jedhaniin Amaarinyaadhaan. Egaa otoo nurraan balleessini daallee tokkotu gama sana jira isa siniifinna dura isarraa balleessitaniiti dandeettii keessan egaa argine boondee nurraa isa balleessitu mee jedhaniiti namicha retired jechaadha nama dinqurinnaani afaan Oromootti daallee jettee yoo hiikte dinqurinnaan bar nama gurri duudaa nama Boorana keessatti Oromoo biratti namni yoo mataan dhukkuba qabate yoo qaamaan dhukkuba qabate malee daallee dhumtuu hin jiru nama hundumtuu aadaatti guddata. Namni aadaatti guddate daallee hin qabu. Nama gurraan hin dhageenye fidanii fiisan akkas jedhanii. Dinqurinnaa innaas waggi daallee hin jedhan gaa. Isaan immoo dinqurinnaa balleessitu Amaaree isiniif finna dura daallee tokkotti jira. Daallee ijaan kun nama beektaa dhibee mataa qabu. Namni tokko kan dhalootaan ofirratti gororuuf akkana jedhamti. Ootizimii waan akkasii. Nama dafee dubbiin hin galleef waan akkana isarraa balleessaa duraa jedhaniin. Kana Booranni qaroodha. Sida sitti meera bar akka saalaan gaafa wajjin dhalatu Booranni qarooma wajjin dhalate Oromoodha siin jechuuf hin jedha bar. Kanaaf biyya Booranaas taa'eera. Gama Keeniyaas nan beeka tokkoon Calbii, Baddaa Hurrii, Golboo, Sololoo hunduma isaa keessa deemee kan axannawe. Gamanas akkuma kan Dirree fi Liiban na nafne, Gombisaan Tuqaa na nafne, Baddaan Hiddii nan beeka. Oromiyaa nan beeka. Waradaan Oromiyaa keessa jiru kan halkan tokko keessa buliin hin jiru. Siin jechuuf hin jedha. Nan beeka yeroo hin jedhu I've been there achi dhaqee argeera yoo xinnaate jaarsa tokkoof lama keessaa dubbiseera. Kanammoo waan namni tokko hojjechuu danda'u miti. Otoo qeesiin kaatolikii abbaa Lambertoo jedhanii amma lafa dhugaa jira. Otoo inni nan gargaarne ta'e kunuun hojjetamu. Kana sidaa mootummaatu hojjechuu qaba ture. Mootummaan ani beeku immoo bara Haile Sillaaseetii qabee bara Dargiitii qabee bara Wayyaanee kan Oromoo waan jedhan isaaniif alerjiidha hin fedhanii. Oromoo gaaja'aan kiriminaliidha wanjalanyaadha nama daba jedhanii yaadu. Sammuu namaa keessas kana kaa'uudha kan kana kaa'uudha. Bataskaanis kanuma sammuu namaa keessa kaa'u bara. Eega waaqi kee seexana siin jedhanii maaltu hafeme? Waaqi si uume seexana eega siin jedhanii maaluma si hafe? Maqaan kee gadheedha. Maqaan kee maqaa bineensaati. Jijjiirradhu maqaa kee eega siin jedhanii maaltu si hafe? Maqaa abbaan kee sii kenne eega sirraa jijjiire maaltu si hafe? Qaaniidha wanni nuyi keessa jirru qaaniidha. Abbootiin keenyas qaanii kana keessa jiraatanii darbaa jiru. Nuyi sitti darbinee qaanii baataa jirra. Qeerroo nan siin jedhu ani qaanii kana sitti hin dabarsuu didagaan. Karaako. Mee Oromoo numti yeroo ammaan kana waa'ee gadaa hagam qubateetiitti jira? Hin beeku. Warrumti abbaa gadaa ofiin jedhanuu hin beekan. Waa'eedhuma mee abbaan gadaa Booranaa biyya Booranaa gaarii godhee beeka. Aadaa Booranaa gaarii godhee beeka. Abbaan gadaa Gujiis kan Gujii gaarii godhee beeka. Namni isarra beeku hin jiru. Ka Ituu Humbannaas kan naannoo isaatti gaarii godhee beeka. Ka Macaatuu Lamaas akkana. Garuu abbaan gadaa Gujii waa'ee Oromiyaa maalitti beeka? Waa'ee Itoophiyaa maalitti beeka? Waa'ee Afrikaa maalitti beeka? Waa'ee addunyaa maalitti beeka? Kana kan beekuus danda'u yoo nu warri Oromoo warri barate kun itti dabalamee wajjin hojjeteedha. Mootummaan immoo Oromoon inni waa beeku kunii fi baadiyyaan kun akka walii wajjin hojjetu hin barbaadu. Mee warrumti ni beekuu jedhaman kun hagam hojjetaatii jiru? Hammuma beekan hojjetaa jiru. Hammuma beekan. Namni kurupheenis hammuma isheetti dorrobdiin jedhanii hammuma beekan hojjetaa jiru. Ani waan isaan hojjetaa jiran tuffachuuf miti. Jara keessa qaroon jira dubbiin kan dafee galeef jiru. Garuu abbaa gadaa bara amma keessa jirru kana ta'uudhaaf Boorama nu duwwaa beekuun hin ga'u. Macca duwwaa beekuun hin ga'u. Tuulama duwwaa beekuun hin ga'u. Isas beekte Oromiyaa immoo guutuu beekte
Oromiyaa yeroo darbite Itoophiyaa yuguutu beeyte gaanfa Afrikaa kana ayyuu darbite beeyte addunyaadhuma keessa jirru kanayyuu yoo beeyte abbaa gadaa sabara kana ta'uun danda'ama. Abbaan gadaa beekumsa barra abbaa gadaa waggaa jettu yoo beekumsa isaa qabaatte akkas jechaan abbootiin gadaa jiran kun hin beekan jechaan jiru kana quba qabaadhe waan naannaa isaanii gaarii godhanii beeku. Akkamitti Oromiyaan kun walitti dhufa gargaarsa biraa barbaadu isaan warra barumsa ammayyaa kana immoo qabu Oromoodhaaf immoo kutatoo ta'anii irraa gargaarsa isaan barbaachisa. Waa'ee Itoophiyaa dubbachuudhaaf gargaarsa warra kanaa isaan barbaachisa. Waa'ee gaafa Afrikaa kana dubbachuudhaaf gargaarsa warra kanaa isaan barbaachisa. Malee kuma hundumaan beekaa yoo jedhe namni gaafa hundumaan beekaa jedhe. Dhaloota ammaatti irraa maaltu eegama? Waa'ee eenyummaa isaa isa namatti jira sitti maa jiru kana sirraa eegamaa warri dhaggeeffataa jirtan isa amma isinitti maa jiru kanatti isinirraa eegama. Eenyummaa ofii beekuu waa'ee ofii qorachuu duwwaa miti. Oromoo abbaa biyyaa taasisuu warra kaanii wajjinis nagaadhaan buluudhaaf akkatti otoo faayidaan Oromoon badiin nagaan dhufu sana sirreessuu danda'u. Waan amma deematii jiru keessattuu Oromoon akka abbaa biyyaa tahuu qabaa jedhamee ta'u waan amma hojjetamaatii jiru kan Dr. Gammachuun akkamiin ilaaltu? Maalan ilaala eessa anoo rafaan jedhama. Ani yaadichi gaariidha. Garuu yaada gaariidha. Waan hojjetamaa jiru. Maalfaatu hojjetamaa jira? Keessattuu Oromoon sabboonummaa isaa duriitti deebi'uu qabaa, alagaa jalatti kufuu hin qabu jedhamee karaa dhaaba siyaasaa walitti dhufanii waan hojjetaa jiran kan. Dhufanii mariin adeemsifamaati kan jiru. Akkasii kun baay'ee gaariidha. Waaqayyo isin gargaaru, Waaqayyo Oromoo isin gargaaru. Oromootti mallaa warri jedhu hin bada yoomiyyuu. Malli hin jiru kana booddee malaan hin ta'u. Dhugaadhaan malee hin ta'u. Lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. Kana quba qabaadhaa. Dhugaadhaan warri adeemu akkanatti mari'atee gar tokkotti luucca'ee Oromoodhaaf tolee biyyaa tolee akka keessa Oromoodhaaf tolutti biyya ijaaruudhaaf qophee qabu yoo ta'e inni kuni kan Waaqi barbaadu isa kana kan Oromoon barbaadu isa kana ani innan lallabaa ba'ees kanuma na ijoollee keessan itti guddisaa Oromummaatti adaraa immoo tokkoon keessan sodaattaniitu ijoollee keessan amma keebeeki naaf yaadi maali maquma isa kan Oromoo Tolasaafaa, Faayisaafaa, Araarsaafaa, Daraaraafaa maqaa gaarii utoo qabdanii biran deddeeminaa waan gara biraatti aadaan tokko maqaa dhumti kunuu aadaadha. Wanni inni guddaan hunduma caalu garuu lafa waa'ee lafaati. Dubbiin Oromoo yoo qaalii tokkotti deebifne lafa Oromootiif afaan Oromooti gahe kanumatu mootummaanis kanuma nuuf sirreessanii nu sirreessuufis Waaqayyo isaan gargaaru. Amma eegalame kana yoo maal ta'e duubatti deebi'uu danda'amami? Hin deebi'u. Waa'een duubatti deebi'u warra sunuma isaa shakkii qabutu waa'ee duubatti deebi'u haasa'a malee hin baddi yoo ta'e malee duubatti deebi'uu hin danda'u. Isa yaadda'in. Akkamitti fuulduratti deemaa sana kan yaadda'uu qabnu malee duubatti deebi'uu qaruma hin danda'u. Maaliif dhiiga baay'eetti itti dhangala'e taakkoo guddaatu dudduuba isaa jira. Oromoon bar waggaa 60 darbe kan lubbuu namaa itti gabbaraadhaas ga'e. Kanaaf iyyuu nama kaleessa dhufeetu waa kennaa kennaniif miti bar. Maal kaleessan argina ijoolleen keenya qeerroon bakka meeqatti reeffa ijoollee dhiiga ijoolleeti. Dhiiga ijoolleetu waan kana fidee asiin ga'e. Namni kana dudduubatti hin deebisuu danda'a jedhee abjootu gowwaadha. Raatuudhaan hin beeku taarikiis seenaas hin beeku Oromoos hin beeku biyya kanas hin beeku. Biyyi kuni yoo fedhiin Oromoo keessa hin jiraatin Itoophiyaan faayidaa tokko hin qabdu. Gaagura kanniisi keessa hin jirredha. Kana quba qabaachuu qabdu jecha warri na argitan ani isin argu jechuudha. Doktor duubatti miil'annu fuulduratti malee jettan deemsi fuulduraa kun immoo akka ariifatu akka cimuuf maaltu ta'uu qabaa jettu si? Maaltu nu ari'aa jira maaliif ariifanna? Tole. Wanni nama ariifachiisus hin jiru. Tole. Dhaabbachuunis hin barbaachisu. Maal namatu nu ajajee jennaan itti dhufnee amma
Kan wanna Oromoo itti yaadda ini dudubatti deebi'a fuulduratti deemuu dhiisa jarjartii si'ina dhabaa kun waan isin as warri televezyiinii kanarra ooltan haasoftaniidha malee wanni Oromoo dhaabbachuus hin danda'u garuma fuulduraatti deemaa kan Oromoo bari'aa jira malee dhiyaan jiru kana quba qabaadhaa Oromoon keessa hin jiru taanaan Oromoon dhugaadhaan keessa hin jiru taanaan Itoophiyaan gaagura kanniisi itti galuu hin dandeenye jechuudha. Oromoon bari har'a miti bar durii qabee hin beekanii argaa dhageettii keenya hin beekan amma argaa dhageettii keessan nuyitu beeka nutti miti argaa dhageettii isaaniiyyuu yoo argaan dhageettii Oromootu hima ta'e malee gochi argaa dhageettii Oromoo himuu danda'u hin jiru biyya kana keessa kijiba. Tole. Kun immoo waggaa 46 itti jiraafiin sitti maa jira. Tigraay yoo dhatte kolfi isaanii afaan Tigiriinyaati. Boo'ichi isaanii Tigiriinyaadha. Sirbi isaanii Tigiriinyaadha. Amantiin isaanii Tigiriinyaadha. Biyya Amaaraa waggaa Bahar Daariin dhattu halkanii guyyaa katamaa sana keessa yoo deemte manni asmaariin sirbituu hundumtu afaan Amaaraati. Afaan Walaayittaa tokko dhageessa, afaan Kambaataa tokko dhageessa, afaan Oromoo tokko dhageessa. Oromiyaa yoo dhufte katamaa waradaa xinnoo keessa jirtu tokko yoo fuute mana kana Guraagee sirba, mana kana Walaayittaa sirba, mana kana Oromoo sirba, mana kana Amaaraa sirba, mana kana Adaree sirba, mana kana Amaaraa sirba. Itoophiyaa jechuun isa kana Oromiyaadha. Kana lafitti uummanni adda addaa dhufee keessatti nagaadha waliin bule. Hamma ammaatti Oromoon danda'ee dugdatti isaan baatee danda'eetu bulche. Amma immoo walqixxummaa dhagaafatee maaloo manuma koo keessatti wal qixxeessaa dhagaafataa jira. Manuma isaa keessatti sirbaa hundumti keessanuu sirbaa lafa jirtanitti sirbaa kan keenya biyya ijaarraa. Anis immoo nan sirbaati anas nan dhowwinaa jedhe lakkiisi dhowwinee akkuma durii sirbinaa warri jedhu yoo jiraate Itoophiyaa balleessuu barbaada maaliif Itoophiyaan isa kana isa argitu kan. Qonni hafti jechuu keessanii amma Itoophiyaadhuma keessattiyyuu. Akkam? Wanti sirrachuu malu. Maaltu sirrate amma ammaatti? Tole. Silaa. Dursa wanni jedhu kanaan booddee duubatti hin deebi'u waan jedhu kaastaniitii jirtu. Hin deebi'u. Kanaafuu kara fuulduraatti kan deemsi kara fuulduraa kun immoo wantoota hafan kana kan inni sirreessu. Inni bari yoo karaadhuma itti agarsiifta malee wanni ati Oromoodhaaf kennitu hin jiru bara. Kanuma isaati wanti. Kan isaati Oromoon kun ijaaramuu qaba. Itu humbannaa akka hituu humbannaatti raayyaa aseeboo akka raayyaa aseebootti maccaatuu lama akka maccaatuu lamaatti siikoo mandoo akka siikoo mandootti uraagaamaatiin akka uraagaamaatiitti akka kanatti ijaaramee sentariin abbaa muudaa jiraate achitti wal gahee yoo akkana ta'e naa ta'a yoo akkana ta'e biyyaaf ta'a irratti walii galuu qaba. Amma halkanii guyyaa akka Oromoon inni ba'a biiftuu lixa biiftuu akka waliin argine maali kara maalii wal arga. Karaan yoom ijaarame waan inni yoom ijaarame akka inni wal argu ta'e yoom ijaarame akkitti wal qunnamu maaltu jira. Inni tokko bataskaana inni tokko masgiida dhaqa inni tokko jinnii dhaqa. Inni ani waaqeffataa lafatti awwaalamu yuun qabu. Diina Itoophiyaatti jedhanii lafatti awwaalamu hin qabu lafa awwaalaan qabu waaqeffataan. Dambidolloon Oneegii jedhu bara dargii Abbaabiidhaa jedhu. Bara wayyaanee kana Oneegii jedhu ammas Oneegii jedhaa jiru. Oneeg kun nuyi bara. Oneeg kun Oromoo jechaadha miti. Anamma Addis Ababa Yuunivarsiitii keessatti inni kaan Abuda Gadaanaan jedha. Inni kaan Guduu Kaasanaan jedha. Inni kaan Oneeg naan jedha. Kana mallasitti meera yeroo inni lubbuudhaan jiru. Garuu hin kolfani. Hin galleef wannichi akka inni dubbii miidhaa hamaa akka inni ta'e isaaniif hin galu. Madaan kan keessuma dhukkuba malee Oromoon dhukkubuu bara. Madaan Oromoodhuma dhukkuba. Oromoodhuma kana keessaayyuu madaa baatee kan dhukkubisaatti hin dhaga'amnetti baay'ate immoo. Jijjiirama kana immoo dhiiga ijoollee keenyaatu fide. Ni warri kan nutu fide jedhee odeessu kun. Waggaa 60 Oromoon lubbuu namaa itti gabbaraa jira hin siin jedha. Oromiyaan dubbii garaa warraati Oromoodhaaf. Alagaan keessa galee inni kun kan keenya inni sun kan eenyuuti maali waan akkanaa kun
ትዝብት ነው ትርፉ ጀዳ አማር እና ንንታው ኦሮሚያን አባኑ መነመነ ኦፊ ቀባበር ኬኛን ከነ ኦፊቲ ኮ ኬኛን ከወራት ኮቲን ከነ ኦፊቲ የዳ ኦሮሞን ኦሮሚያን ኮቲ ማለ ኢትዮጵያ ወሊት ቀምነ ማለ ኦሮሚያ ወሊት ቀምኖ ከነ ቆበቀባቸው ቀቦ ኢትዮጵያ ዳ ወሊት ቀምነ ማለ ኦሮሚያ ወሊት ቀምኖ አመረኮ ጉዳን ነመባየ ዳፍንገሊን anama FMI gara kuda shanitu jira eguma jijjiirame kun dhufe hundumti isaanii tokko ahaduu jedhamaayyu mafakkiriin isaanii oromoodhaan zaranyaa jedhu yaala sabuutiin taasisallaachuu man jedhan yeroo baay'ee እና oromoon zaranyaa miti utuu oromoon zaranyaa ta'e mana sana walaayittaan sirbee mana kana amaarri sirbee mana sana guraageen sirbee mana kana tigireen sirbee ኦሮሞን ኑማ ዳበቴ ስርበ ማሊፍ አከዝ ጀዱ ገሩ ዱቢን ተነ ዱበ ጅርቲ ዋን ተይፍ አይ ቲንክ ጀረኩኒ አከት ጉደታን ጉዲስ ባዲ ተወከነ ጎዳ ቶኩማ ኦሮሞን ኩኒስ አካ ኦሮሞን አከዝ ጀዳሜ ማል አካ ዱበት ዲቢ ኡፍ ያዳኒ ቲላት እንዴቢ ኦ ማሊ ኡፍ ማ አብጆቱ ማለ ኦሮሞን ለባ ዱዱበት ነንዴቢ ያቱ ጀደዩ እንደንደው እንጅሩ ገረባው ደ ካራን እንጀር sibiilaan cufamee jira gara booddeetti deebi'uu hin danda'u Oromoon gara fuulduraa duwwaatti adeema gara fuulduraatti immoo dhugaadhaan adeema sobduu wajjin hin adeemu kana qoba qabaachuu qaba Oromoon jechuudha. olaantummaa Oromoon gaanfa Afrikaa keessatti qabaachuu qabu kan isin akkamiin ilaaltu? Oromoon olaantummaa qaruman barbaadu walqixxummaadha barbaada. Gaanfa Afrikaa keessatti gaanfuma Afrikaa keessatti yoo olaantummaan barbaachisaas miti Oromoon ila rakkoon biyya kana akkanatti mul'atutti gaafuma Itoophiyaa jedhan kana uuman sobduutu uume amma Itoophiyaan eessaa dhufee gaayedhan nigista Saabaatu nugu Solomoon irraa dhala harkatee akkanatti dhufee jedhu afaariin jedha waan kana hin jedhu afaariin jiru Itoophiyaa keessa Oromoon hin jedhe hin fudhata waan kana hin fudhatu Oromoon Itoophiyaa miti warri Sidaam hin fudhata waan kana hin fudhatu Walaayittaan hin fudhata waan kana hin fudhatu kanaaf iyyuu duruma isaatu calqaba balleessan kanaaf Itoophiyaan jijjiiramuudhaaf qophee ta'uu qabdi jiraachuudhumatti fufuudhaaf iyyuu Itoophiyaan qophee ta'uu qabdi jijjiiramuudhaaf Itoophiyaa sirreessite biyya ormaa dhaqxeessi miti kan sirreessu bara inni iyyuu sirreeffama asitti uumame kanatu influence godhaa deema gara keetti fida gara keetta dhufuu gara barbaadetti adeemu garuu kan kee mana keetuun sirreessin mana namaa sirreessuudhaaf caca'uun inni gatiin qabu kanaafuu dursa durri Oromiyaan sirrachuu qaba Oromiyaan sirrachuun Itoophiyaa sirreessuuf deema Itoophiyaan sirrachuun warra naannoo keenya jiran hundumaa irratti iyyuu impaaktii qabaachuuf deema Oromoon tokkoon isaayyuu cinqamuu qaba beekan Oromoo gammachuu duwwaa miti Dabbasaa Guyyoo dheengadda Naayiroobii keessatti guyyaa isaa ajjeesan namni gumaa Dabbasaa Guyyoo barbaade hin jiru dhageesse Abuubakar Muusaa ajjeesanii waraabessa nyaachisan dargiin namni gumaa Abuubakar Muusaa Oromoon ka'ee maaf du'a kan keenya aadaa keenyaaf dhaabbate jedhee namni dubbate hin jiru. Macaatuu lamarratti waggaa 3 barsiisee barsiistota Oromiyaa waggaa tokko guutuun walisootti itti deddeebi'ee akkamitti waggaa ijoollee barsiiftu aadaa Oromoo keessatti barsiisuu hin danda'ama jedhus ana namanna kaffalee nan hojjedha miti bara ani sakkanaa kana ofii utuun horii qabaadhee ofii kaffaleen hojjedha akkam beekutti waan Oromoo kana otoo beekanii uumaatti buluu jecha maal akka ta'e otoo beekanii nagaadhaa fi nanna Oromoo kana addaan baaftee ilaaluu hin dandeessu fayyaadhaa fi nanna Oromoo kana addaan baaftee ilaaluu hin dandeessu biyyaa fi nanna Oromoo kana addaan baaftee ilaaluu hin dandeessu Oromiyaa yoggaa jedhu Oromoon biyyaa biyyee jedha miti lafaa lafee jedha miti kana caalaa maala jedhu kanaaf iyyuu Oromoonii fi lafti kun hiddaan dhiigaan lafeedhaan walitti hidhamee jira sanana addaan baasaa jedhee namni yaadu ofuma
Waan maala baasuuf dhamaraasuu sayyadandamu maraasaa ba'a malee wanni keessa ba'u hin jiru. Oromoon hin beeka waan isaa. Kanaafuu waan hin malleedha Oromoo amantiidhaan walitti buusuudhaaf yaalu. Hin danda'amu, hin danda'amu. Maal Oromoon ati amma Islaama jettu kun kanaan dura wal mormeeraa bar kanarratti jara na jedhe imaammata mataatti maratan kana argite kunii jedhe Islaamummaa kootii jedhe ila mataan kun immoo Oromummaa kootii jedhe kana caala maala jedhe Oromoon. Na warri gowwaan tokko immoo waan kanaayyuu walii addaan baasee mataadhaaf imaammata sana addaan baasuu kan hin beekne jira. Egaa akkamitti bara ba'anii jennaan moofaa ofii hodhatanii doofaa ofii gorfatanii jedhani doofaa keenyas hin gorfannaa. Oromummaan abadan nu fuuldura jirti garratti deemnu kun Oromummaadha. Kana quba qabaachuu qabnaa jechuudhaaf. Wanni hafe reefuma calqabne malee wanna hafee ani lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Ittuma deddeebina malee wanni hafee lakkaawamee hin dhumu. Wanni har'a dubbanne kuni abdiidhuma walii kennuufi in shakkinaa Oromoon jagnaa, Oromoon gamnaa, Oromoon qaroodhaa. Oromoon akka alagaan itti nu beeku kanatu akka if beekutti nu beeku alagaan kuni waggaa baay'ee akka horiitti nu oofanii jennaan dhuguma horiidha nu se'anii. Oromoon horii miti. Oromoon uumaa waaqaati. Uumaa waaqaa keessaayyuu immoo Oromiyaa keessatti qaroon akka Oromoon jiru quba qabaadha. Oromiyaa keessatti qaroon akka Oromoo hin jiru. Oromoo irra qaroomna Oromiyaa keessatti warri jedhan hin doomu. Lafa bishaan dhaabetti dhaabii isaan dhowwuuf deema Waaqayyo gooftaan maccaa jechuudha waan barbaada.